dhaamsa kittiin qabu dachaas hin tuqina. Dachaas jechuun ana isa tuqaniinnan ani isattuu hin hafuun. Tamam. Maaliif nama adda baasuu kiyyaamti sanarraa dhiifama naa godha Oromoo. Maal seete laal yoo rabbi jiraatan waa'ee gandummaan eessa'uu nama hin geessitu. Ani gandummaan deemaan jiru arsiista yaalatti ta'e Jimma Wallagga Baale wanti Oromiyaa keessa jiru guutuun naaf gosa kiyya ana dhiiga kiyya. Tunis taniin akka dhiiraatti maammee irraa fudhe gaafa kaan akka dhiiraatti maammee fudhe. Ammoo ibsaadhaaf hin fidarra kunoo akka dhiiraattiin sirraa fudhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota kiyya qaqqaalii fi gaarii akkam jirtan nagaa qabdan akkasii naga qabdan abdiin isin irraa qaba nageenya kiyya laggeen fi gaarreen qaxxaamuree bakka jirtan maratti isin irraa qabdu kan dhiiraa kan dhalaa kan xiqqaa kan guddaa hunda keessan isin jaaladha. Oduu namaatiif an gurraa isin kennuu bakka illee qabu keessattuu gadeedhaaf kijibduudhaaf hattuu fi maaree tanaaf bakka qabu yoom iyyuu taanaan kijibduu fi hattuun biyyaa isin qabdu tana ni beeyna. Yaa'u warroonni gartee fakkeessuudhaaf maqaa dachaas balleessu jirtan yoom iyyuu taanaan maqaan kiyyan badu qulqulluudha qulqulluu akka bishaan lagaati. Warra lagaati maas akkuma bishaan lagi keenyaa sanitti hin xalila keessa kiyya anaa ijoollee lagaa warra muudanaati an ni beekan hundaa beekaa qulqulluudhaati. Akkas jechuudha abbaa fedhee yoo taanaan sodaa namaatii fi jecha namaatiif takkaa bakka kanneen beeku sijjammar dachaas jechuun nama gartee miti saamichaaf hidhatee deemuu miti nama miidhuudhaaf hidhatee deemuu miti sammas kan gartee nama miidhuuf qophaa'ee deemu yoo ta'es isin mataa keessanii an fakkeenyaaf mee maal narraa qeeyta waan narraa qeeyta maaliin qabaa na qeeyta saboo aboosa isin qaanfattanii hin qaanfattanii isin aboo nama dhugaa isinitti himuu dhabdan yaa hattoota an dhugaan isinitti himaa an sodaata isin hin qabu hattoota amma gaa kijiba keessaniin isinirra naqee ibsaanis kijiba keessan isinirratti harkee ofirraa isin fageesse tanaaf qaatanii gartee miti jibbee koortuu tumtan yaa dhugaa ibsaan irratti aantan ka sheekota keenya kakkaali an nama akka keessanii isin haafizoota bar isin haafisaa bar haafisa kijiba akka taate isin beeyna bar isin warra kijiba affasii haawusanii bar warra kijiba qomatti affasii haawusan aboo an ijoollee miti bar sistema keessan kana guutuu isin jalatti harkeetiin waa hunda godhe tunis taniin akka dhiiraatti maammee irraa fudhe gaafa kaan akka dhiiraatti maammee fudhe. Ammoo ibsaadhaaf hin fidarra kunoo akka dhiiraattiin sirraa fudhe hanga irraan tanaa gartee miti haamee guyyaa takka na gaafatu jeetiin taa'ee nama na gaafatu dhabee gartee miti nama waan kana na gaafatu dhabee kunoo fideetiif hin dhufe ibsaadha jechuudha. Fideetiif hin dhufe baccallee bishaan qarsaarraa firraannaan eewntu an yoo gandummaa taates yoo gosummaa taates nuti gandaas ganda guddaa qabna gandi keenya guututti Oromiyaadha gosti teenyaas Oromoodha anaa isinii deebisaa keessan isin jelte gandi kiyyaas Oromiyaadha gosti tiyyaas Oromoodha an gosa iyyuu isin jelte kanaan gartee miti dachaas maan wantu isiftan bada hoolayyi yaa obboleessa keessan eega taatanii maadila kana miidhuu barbaadan hoo tuni qabeenya keeti kaniin gaafa qaamaa irraa fuudhe hoo ammaas gabbaan sitti kanne akkas daawwattoota keenya qaqqaalfee gaarii ani dachaas shakkii takkaan malee sodaa takkaan malee nama qomeef dhaatee deemu maal dubbataa mi dhaabbatu booti teeganaadha dubbachuu barbaannaan booti dubbataati anuun fixanne saniifuu Andugaa beekame. Amma video ilaalan ture beektan. Ni dhagaa masagalee kii asiise waan
Idagama. Erfoon warra jawwal sagalee irraa xiqqoo sagalee itti guddifadhaa ibsaan xiqqishoo sagalee isaa iddoo waliin kaatuti. Dhugaa feetami. Ani miskiinummaan xiyya malee anuma nyaachisu jirti malee waa faayidaa naa yookaan jirtu. Kiiti. Gaafa durallee rakkoo kan hunda kana gahe. Namni sirraan ga'e maammeedha. Afaan addaan bukaafadhu dubbadhu maaliif keessa gungumtaa miti? Laa gungumii miti ani sodaa namallee hin qabuuti. Fiig. Rabbi fayyaa naa kennu. Dhagaa yoo dhugaa feetan ani qoqqotee isin hin kaafne ture waa'ee balleessitanii waan balleessitanii kunillee namni madaa nama madeessee deebi'ee dhiifama namaan jedhee deebi'een arraabu dachaas tuqixee jechuun ana tuqixan dhugaa feetan namni agarratti akka keessa barbaadaa jirus dachaas ture yoo dhugaa feetan abdiin sun gowwaadha malee dhugaa rabbi osoo as deebi'ee maaliif akkas naan jette jedhee nan gaafatiin hallayetti kute malee abdiin haa qabee deebisa rakkoon takka illee hin jirtuufi. Bichaan qofa qabatee fi kenni. Takka taa abdiitis abdiin sodaatina abdii anaa qabee fide bakka inni jiru. Kanaaf obboleetti ani rabbi fayyaa naa kennu taani ol jedhee naasaa garuu dachaas irraa bu'aa dachaas hin tuqina. Dachaas nama tuqanii miti dachaas waan tuqanii qabu dachaas qulqulluu akka bishaan lagaati. Bakka dachaas na fuchiisaan ammallee isinuma harka jiraatu. Maal takka ani waan takka gartee miti yaa keessattuu. Oromoo irraa gootanii Oromoo tiyyatti rabbi adeemifnaan ana isin gaafata. Kan duraan nagaa labsee gamu kan nagaatu caalee karaa nagaatiin koottaa jedheetiin waa hundarra dabaree dhiiseen ture garuu ammallee namaaf dachaas dhiisettis tasgabbaa'e yoo dhageessan karama nagaattu jaala. Sirri gurra banadhaa dhageeffadhaa. Nageenyi keessan matuma keessaniif matuma isaaniitiif nageenyi isaaniitis. Matuma keessaniif malee nageenyi dachaas ibsaadhaaf miti. Nagee matuma keessaniif barbaada matuma keessan kana nagaan jiraachisaa malee. Nagaa caala koota nagaan koota isin yoo feetan. Eenyuun nagaan kootaatti garam dhuftanii hara dhufanii qabu bara. Laal takka gartee takka nyaadhamuun dhiirummaa jaan. Tan lammaffaa harrummaadha jaan. Tamam. Ta sadaffaa immoo maraatummaa dhagaa. Harrees taane laal. Gowwaas taane harrees taane kana booda isin achi maraannu. Dhaabsi takkitti hin qabu dachaas hin tuqina. Dachaas jechuun ana isa tuqanii jennaan isattuu hin hafuun. Tamam. Maaliif nama adda baasuu kiyyaa miti. Sanarraa dhiifama naa godha Oromoo. Nama adda baasuu kiyyaa miti. Eenyummaan naaf fedha. Eenyummaan naaf obboleessa. Walaakin garuu hayti xiyyaa hin qabu. Egaa haqatiyyaa dhiiseetiin ture wanta dhiiseen ture haqatiyyaa dhugaa siyya baasuu baannaan kan walitti dhiifnu taane inshaallah. Akkasi an amma ifii keessaniif lukkuun osoo haatuuti ablee ifiin qaltuuf baaftee gattan wanni nan isinirraa eegu jiru guddaa kana hedduu takka hawwiin kiyya kana jechuudha hanga ammaan dura. Hedduu akkaan itti dubbadhu beetin akkan dubbanne lubbuudha akkan dhunganne hudduudha jeetiin gartee miti if keessa gaqqabee kaniin dubbadhee illee irraa buqqaasuu fedhu waa meeqa gungumee bira kutu jira isin jecha jee gungumee jechuudha jecha. Ani wanni tun akkan dhufneef ani kan hin callise dhugaa rabbi. Gubaa garaa xiyya keessaa nam tokkollee naaf hubachaa hin jiru. Miidhaa tiyyatanii kaleessa miidhame gartee miti takkaa guyyaa takka achi jeerraa dubbadheen beekan. Akkaataan itti dubbadhuun dhabe arrammoo akkana gootan akkaan itti dubbadhu afaan guutuun isin dubbadhaati. Boqqu baaqaa ol geessi as na bira turtaniiti. Dhiira taanaan ijatti maanatti naasoo'ina hattoo taattummaa keessan isin jala dharkeetiin jiraa. Hattummaa keessanii fi waan isin shiree isin taphachuu jirtan guutuu isin jala nakkaanaanii gabbaatanii kana kijiba keessan haffastanii naa dhuftanii an nama kijibatti haffastanii ol deebanii miti. An nama ija duroo taa'ee isinitti haasa'u. Sodaa takkaan malee dhoohisaa takkaan maletti asuma taa'ee ijuma ta'e isan dura taa'ee dhugaa jirtu isinitti hima. Uummata akka dachaas hin gootan uummata akka dachaas irraa hirriftan isinitti himeen ture. Aangoo naa kan tan qabdanii. Saniifuu daawwattoota kiyya qaqqaaliif gaggaarii wantoonni haasoonni ammaan tana deemaa jiru kun yoomiyyuu taanaan na keessa gadi hin deemu. Nan liqimsiisan qortuu osoo bishaanii wajjin guuranii nan liqimsiisu maa saabuna ittiin nan liqimsiisu.
Dachas Ah. nama naa wal takkitti waan dubbachuu. Dubbadhu haati jechuun mushkilaa baabaa kiyya. Maal seete laal yoo rabbi fudhatan waa'ee gandummaan eessa'uu nama hin geessitu. Ani gandummaan deemaan jiru arsiista Harargee ta'e Jimma Wallagga Baale wanti Oromiyaa keessa jiru guutuun naaf gosa kiyya ana dhiiga kiyya. Tamaam naa jecha gandummaa wazentan ofii maanootu ittiin gadda. Anaat deebisaa dhageeffadhu. Maal jaanni beektaa yeroo makmaaksa Oromoo tokko keessa jira. Namni badaan jaan waamicha badaa siyaameetiti uwwaatinsa badaa akkaatii uwwaattu si godhaa jaan. Hin gowwoomina andachaas nama gartee miti. Ifii maanootu ibsitanii miti. No. Kana siistama keessan isin jalatti argeetiin jira. Isin galtee saniif yoomiyyuu taanaan karaan isin ammaan tanatti deemuu jirtan kun anaaf ibsaa ittiin addaan fageessuudhaaf shiree isin xaxxanii kallattii biraa karaa itti isin baasuudhaaf naayini ammaas deebitanii karaa kanaan wantoota kana filattan no dogoggortanii jirtan. Ifii teessaniif allayyaan seenaa ani isin jala allayyaan seenu gowwaa akka keessaniiti miti. Tamaam yeroo takka laal wanni gartee takka afaan namaatii bee ol hin deebitu. Hin dogoggorina yeroo haasoitan itti yaada sirnaan haasawaa. Sirnaan laal niin dubbaddaa dura maaliin dubbaddaa? Eeysaan deemaa dura? Niin deemaa dura eeysaan deemaa? Osoo faan akkanatti harkaanfachuuf dhugaa deemtu eessa akka ajjettu itti yaaddee deemuu qabda malee akkanumatti haasoo miti. Sammuun faayidaa hin qabne mormattuu baataati jette Oromoon. Yeroo waa dubbattan xiqqoo itti yaaduun gaarii isinirraayi. Ammaan tana waan gootan hundaa'u gootanii badii keessan dho'isuudhaaf ooyiruu jirtan. Ragaa guutuu jiraami badiin keessan akkuma itti fufa jira. Badii keessan dho'isuudhaaf yoomiyyuu taanaan goda kaanii fi kaan hin seenina. Anaan dachaas dhugaan isinitti himaati. Anuu akka dhiiraatti irra isinii kuteeti. Maaliif waan dho'istaniif akka haastan? Maaliif darartan? Dhiisaa kaanutuu dhiifneeti. Bargaa hattuun bargaa gisee takka illee ifin amantu bargaa. Ifin amantanii barsin. Isin ifin amantan. Osoo namni gartee isinitti dubbanni dura ibdura loltan. Waan gootan beektanii bire. Saniifi yeroo hedduu jireenya keessan keessatti hanga jiraattan. Waan gaarii hojjedha, waan gaarii nyaadha, waan gaarii yaadaan isin hin jaa. Rabbii nu gartee miti. Waan bareedduu hojjedha, waan bareedduu nyaadhaa jee barbo. Isiniif quraana isiniif ta'a, ragaa daliilaan isiniif ta'a. Saniif jecha wantoonni akkanaa kan isin gartee itti deemaa jirtan kun dachaasiif yoomiyyuu taanaan hojii maannaatiin illee ta'u ajandaalee dachaasiif hin ta'u sodaa biraa keessa illee nan galchuu yaaddoo takka illee hin ta'u ayyoomiyyuu taanaan ammoo anaaf karaa tokko bantan yoo xiiqii keessa galle xiiqii keessa karaa ittiin gallu ani isiniif haala mijeessaa saniif booda irratti hangaan isin dhufutti viidiyoo biraatiin isin dhufuta inshaallah nagaan naa tura.